Ashama harka foonii hordoftoota chaanaalii kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenya waaqayyoon isin baatu akkam jirtu hordoftoonni burtee tuubii hundi keessan jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo har'a viidiyoo wayitii walitti deebinee jirra akkasuma warroonni maatii koo taatanii laayik sheerii gochuun dagatinaa isin jedha akkasuma warri maatii koo taatan sabskraayibii gochuudhaan siifan burtee tuubitti dabalamaa isiniin jedha anna har'a maal qabattee dhufte burteen jechuun keessan jedhu har'a wanta haarawaa tokko qabadhee dhufe innis maal yoo jettanii akkuma beekamu kai iddoo bashannanaa oollee jirra iddoo bashannanaa san immoo wantoota achitti argamu isinii waraabee jira jechuudha akkasuma daawwadhaa hundi keessaniyyuu jechuudha wantoota achitti argaman kana immoo isiniif waraabeetiin jira jechuudha anna na duukaa ta'aayyuu hundi keessanuu na duukaa ta'aati na hordofaa isiniin jedha isinitti agarsiisa bakkee oolle akkasuma bineensotatu jira bineensota adda addaatu jira jechuudha bineensota adda addaatu jira isinitti agarsiisa jechuudha na duukaa ta'aa hanga isinitti agarsiisutti jechuudha dhugaa baay'ee iddoo bashannanaati iddoo baay'ee namatti toluudha bakka baay'ee namatti toluudha abdii san keessa na jeeqaa jirti Asiga akkuma argaa jirtanii kun iddoo kana oolle jechuudha iddoo baay'ee namatti tolu iddoo baay'ee yoo dukkana waan ta'eef xinnoo baay'ee mul'atu ibsaa fi akkasuma namoota fi ijoollee taphachaa jiranii namoota bakkee taa'aa jiranii akkasuma immoo manneen akka akka bestaalii jira wanti suni wantoota akkasiitiin ijaaraman akkasuma mukkeen garaagaraa iddoo taphaa akkasuma bineensota adda addaatu jira jechuudha baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan dasnuu jiru jechuudha. Na isatu jira jechuudha akkuma argaa jirtan namoota baay'eetu jira namni hedduu jechuudha dhugaa akkuma dhibba meeqatti lakkaawwamu tas keessa jira jechuudha dhugaa dubbachuuf nama qinqiniitu jira jechuudha iddoonis akkasumatti jira biqiltoonni garaagaraa bineensonni garaagaraa aynatuman beektu bineensota jechuudha allaattiiwwan garaagaraa wantoota akkasiitu jira jechuudha na baay'ee namatti tola baay'ee das nama jedha mukkeen illee akkasuma shaakaltoonni garaagaraatu jira jechuudha baay'ee namatti tola baay'ee das nama jedha jechuudha anna akkuma argaa jirtan ijoolleen taphachaa jiru bakka itti ijoolleen taphatantu jira bakka manneen keessa taa'antu jira hurufa bakka itti firaashiiwwan afatanii taa'antu jira jechuudha akkuma argaa jirtan kaa'ama bineensotatti kun as keessa jira wantoota argaa jirtan kun bineensota jechuudha bineensota maal akka ta'e beekani waan kun guchiin beektanii miti guchii sirriitti guddaa wayiiti jira guchiin asii akka malee guddataa jechuudha kun akkasuma biroo jirti allaattiiwwan natti fakkaatte ana kun immoo bakki kunniin illee guchiidha guchii agartanii guddatuun ciisa bar guchiidha akkuma guddata guddaa dheeraa mormi isaa morma bofaa fakkaata dhugaa dubbachuu fi kunoo asiillee akka re'oota fakkaatti re'eedhaantu fakkaatti re'oonni siin jirti as keessatti gafarsa eegeen isaa gagga'u agartanii wantoota akkasii kanatu jira jechuudha Ashabbalota koi kana fakkaata jechuudha kunniin akka waan wariitti jira hin beektanii waan isaa garuu hin beeku dhugaa dubbachuudha fi shiboo keessatti haxaramanii jiru jechuudha baay'ee namatti hin jedhanii wantoota adda addaatu jira dhugaa dubbachuuf waan masaayyuu hin beekani biyya keenya keessallee wantoonni kun hin jira jechuudha dhugaa wantoonni ammas hin jedhe kun hin jira jechuudha biyya keenya keessallee na kun kanneentu jira baay'ee namatti tola garuu waan isaa hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf waan isaa hin beeku jechuudha na kun agartan kana baay'ee namatti tola jechuudha as keessas wantootuma adda addaatu jira kun shumbiroota adda addaa bakka baay'ee mul'atu wanti namatti wannoo keessa biqiltoota garaagaraatu jira bakka waan adda addaatu jiru guuteera jechuudha baay'ee namatti tola das nama jedha wantoonni as keessa jiran kun makoodii fakkaataa namatti tola jechuudha akkasuma kunniin immoo manneen keessa taa'an jechuudha amma bakka gurraachi kunniin immoo namoota turaasa kana keessa taa'ee jira jechuudha marbaati immoo gamaa mana marsee ifaa jidduu kana keessa namoota ijoolleen taphatii
inta ta'an jechuudha raasa jechuudha. Iddoo guyyaa ta'e baay'ee namatti tola garuu guyyaa baay'inaan waraaban malee jechuudha. Kunoo manni akkamitti jira. ها؟ تروح تدسي هذا الثلاجة. وشو؟ هذه قهوة. وين راح؟ أنا بروح أنام إذا بتروحي أنت المطبخ. خلاص يلا يلا. أوكي. شوفي هل بالله بدقة. وشو؟ هذا طلع برا ولا؟ خلي. لا هو هذا حق زين طلع برا هنا حوش. إيه عادي عادي. خليك برا أنا. إيه. أنا تعال تعال تعال. عادي عادي طلع. أنا كان فكرت جيتشودا. بق باي نمتي تولا باي دس نمتي جيتشودا جول إفهمها جدودا ناس وسيسي مجان جيتشودا. كونو مو وري غفر سمو مالني ما غافسا كوي كان جرا إتتا جيتشودا. تعال. تعال. أنت تا أكونو غرس أكوي هوي كان جرا روغان بيكو عند دالة شوي هوي وري فكرت أقول جيتشودا وان سامبيكو كودا سرت كل كودا. كذا فكرت جيتشودا أنا قرتني أكو ما فكرت إن غافس على كوي جيجرا شو قرون جرا بيه كينيار في بكجرون بيك مالين جيتشودا ده كنا فأرجع أولي جيتشودا قرو ما أعرف أكتر رابطن كل شبوك يسنجرا وانتي شبوك تكيسني نيم دساسو كوباتي كنا كمار جتان كونسي وري فكرت مالي وري متى جيتشودا قرو وانتا كوان منيا تونت فكرت كوني لا إنجرا بيه كينيار لا جيتشودا ما كاسات الرافع مالي نبي كتر جيتشودا كوني نسي jira kana fakkaata jechuudha bineensonni as keessatti iddoo bineensotaa kan oolle jechuudha. Kunooti kun immoo qocaan beektanii miti qocaan kun dhagaa sannu kun sadeen tanatu ta'a jechuudha biyya kana keessatti jechuudha manneen ishee immoo kanneen jechuudha. Tegal. Okay. Taane rakkoon. Hennaa kana fakkaata kun immoo akka aadaa miti immoo maali isaati waan tan beeku garuu waa dhadhaaban akka ababaa naamna dhadhaaban jiru akkoo beekamu makoodii dhabuuchu maali kun jiru gogorrii fakkaatti kunoo kun immoo gaaffisaa wal dhedheerate maal jedhama maal akkana jedhamu beeku dhugaa rabbiin irraa fadhee jechuudha waaliyaadha moo maali inni kun akkoo kana jira gaaffisaa dhedheeradha shimbirroos wayyaa deddeemtee gugurratti makoodiin. Aga sadii muumee qeenji jira hundi isaanii tumanaadhaan kobaatti jira waan sin ajaa'ibu keessa jechuudha. Baay'ee kan namatti toludha dhugaa dubbachuuf hedduudha kunniin immoo lukkuulee adii mushii shimbirroota adii wal keessa mammakamee jira waan masaayyuu nuun galu akkanatti jijjiirtee jechuudha kunuun sunniin illee adda adda ishee jijjiirtee lukkuuleen illee jirti lukkuun biyya keenya sunniin illee jechuudha bashaanis faranjiitis hin jirti jechuudha. Nah, shimbirroonni gosa baay'eetu jira jechuudha. Akkatti kun bishaan illee akkatti dhugdii akkatti ta'e jechuudha lukkuuleenis waan wayiitis hin jijjiira. Anaa baay'eetu kun namatti tola bakka waan adda addaatu jira jechuudha. Hunduu garuma garatti jira jechuudha. Wanti baay'inaan hin mul'annee fi shibootti xaxaramee jira waan ta'eef bakka baay'inaan asitti mul'atu shibootti xaxaramee jira jechuudha. Nah, waanuma adda addaa kana horsiisu. Kana kanatu mul'ata jechuudha kun agartanii maal kun kan dheeran eega isaa gamas ga'u kunis hin beekani kunniin kun akkuma agartan kun ciciisaa kun gaaffisaa akkoo jira beeku waan isaa garuu naaf hin galle hin beeku kunuma kun immoo shumannoodha lukkuudha guyyaa dhugaa guyyaa furdata jechuudha guyyaa furdata dhugaa androo wal keessa seenee jirti wal keessa godhatee rafaa waan dhugaa lukkuudii adiidha jechuudha baay'ee furdaadha baay'ee furdoodha dhugaa akkuma nama asii furdatu saalee jechuudha sirriitti nyaatu natti fakkaate tunniin immoo makoodii babbareedduu takka dhugaa hin babbareedde akkatti ishiin bareeddu ilaala dhugaa rabbiin babbareeddi baay'ee babbareedde eegii kana walkuu kaaste akka asii olis xaxaramee jira waan ta'eef barartee iddoo biraa deemuu hin dandeessu hundi isaatu shiboo xaxaramee fi jira waan ta'eef ishii hundi ishii makaanii qabdi waan ta'eef baatee gara biraa baduu hin dandeessu achuma keessa caffaraa ooltee hundi isheetu na kana fakkaata jechuudha kana fakkaata jechuudha kun immoo akkuma argitan bishaan illee hin jira bishaan kan calaqqisaa jiru kun bishaan jechuudha iddoo bishaaniti bishaanis hin jira wantoota magara garaati jira akkasuma immoo ibiddi
injira ibidillee bakka akkan qorrina ibidda jechuudha namoonni immoo baay'ee jira namoonni dhugaa dubbachuu waan uummati miti ibidda kanneen godhanii misoboroo jechuudha akka ho'isuu fi akkas godhanii baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf baay'ee natti tole jechuudha maaliif keessa namni si dhoogullee hin jiru keessuma deemtee suborta maaliif hundi isaatuu abaa kaawwatanii jiru akkasuma immoo kun akkuma agartan kan gubbaa santa ta'a wannoonni korbee ciree fakkaata gurguddaan tokko waan isaan beekani kana fakkaata amma xumurra yeroo galuudhaaf deemnu jechuudha daandii makiinatarra galgalmaa jechuudha halkanuma sanii waraabe jechuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola iddoo bineensotaa kan ollee galee jechuudha garuu waan anjaasaa hin dubbatan dhugaa rabbi maaliif achitti walga'ee bakka xinnoo ishee fooliin taane kenna dhugaa dubbachuuf innaa akkasisin hin jedha malee bareedadha kanarra ollee gallee jechuudha kana fakkaata wanta chi agarta suni baay'ee dheeradha karji keessaa isni tokkoffaadha dheerinaan jechuudha maal akka jedhamu garuu naaf hin beeku jechuudha naakas fakkaata kana fakkaata amma galuuf deemaa jirra gara manaa jechuudha gara manaatti galuu deemna sababa sanii makiinuma keechaa sobore jechuudha yaa'u akkuma beekamu kan makiinaa keessa hin beektanii akkasitti galuu fi nama gara manaatti tattaafachaa jirra jechuudha kuno iddoo agartan kun illee iddoon itti taphatan asii mul'ata kun illee iddoo namni itti taphatu ijoollee itti taphattu taphni minaamin kan jirudha jechuudha iddoo kanallee kana fakkaata dhugaa dubbachuu baay'ee namatti tola ani gara koon baay'ee natti tola jechuudha das nama jedha gaabil dasti jedha bakka annaa kun immoo akkuma argaa jirtanii kotu bisaa jetti la tala jaakot enna kunimmoo iddoo kunis iddoo bashannanaati iddoo bashannanaa dhaquu deemne immoo kunillee jechuudha iddoo bashannanaa baay'ee nutti tolu kun gaarreen kanatu jira gaarra akkuma biyya keenyatti jira biyya kanallee jechuudha dhugaa dubbachuu fi ani takka waan argeen beekne arge dhugaa dubbachuuf ما تخوفنا صح شوي بس بس شوية أيوة كان فكاتها قرتني بيا كيني فكاتها بس قاعد ترموها كان فكاتها يجوا جموجي مكينيا جموجي بيا كيني نتفكاتها يدون كونين شيء سفالتي كابله تاكل فكاتها سنجر أجارة ويكي سمان نجرا لوكا وقري بواني جارة ويكي ساتي قدي بوني تريشوا الدو كنا ما جارة جدو جريشوا بكا ما تقدي بواجر بكا بيف تملا تكون جيشوا جارة كيسات كرو منين أتكيسا ما أنتو تدراني مولسا يشوا وانت أكد دراني أغرتني وانتو تأكد دراني مولسا يشوا منين تجرا تكيسا يشوا بكا وين تدرا كوش ديم جيجرا باي مولا توما ديم جيجرا يشوا قلقلا تجيني هلا كان جدي باي نمت مولاتو ما كان فكات يشوا دون مولي ناكنو منين كان فكات فنت تجرا يشوا دون ساي baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf haala akka gaara biyya keenya natti tolee dhugaa dubbachuuf gaaronni kunniin natti tolee jechuudha baay'ee das nama jira dhugaa dubbachuudhaaf bakka biyya keenya natti fakkaate jechuudha manneentu keessa jira malee manni immoo babbareedatu keessa jira dhugaa babbareeda keessa namaskiinnis hin jira waan hunduu hin jira jidduu keessatti jechuudha ግን ጋሩ ታች ወጭራ ይችላል ባይ ዋስነ ጃዩ